Phexros eenyudha? Eessattis dhalate? Maalis hojjetaatiin ture? Seenaa Phexros gabaabinaan nu hordofaa. Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Qulqulluu Phexros. Qulqulluu Phexros Beetesaayidaa Galiilaatti dhalate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:45. Gosti inni irraatii dhalates gosa Roobel jedhama. Yeroo ijoollummaa isaattis seera Yihuudootaa baratee kan guddate. Boodas mana ijaarratee maatiis horatee qurxummii kiyyeessee jiraachaa kan ture yommuu ta'u, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu qurxummii kiyyeessuu gachisiisuudhaan duuka bu'aa isa taasise. Wangeela Maatewos boqonnaa 4:18. Erga guyyaa tajaajila kanaaf waamameetii booda duuka bu'oota waliin Gooftaa irraa baratee hanga guyyaa Gooftaan fannifamutti biraa hin dhabamne ture. Qulqulluun Phexros yommuu Gooftaan namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu duuka bu'oota gaafatetti, isaanis kun Eliyaas, kun immoo Yohaannis Cuuphaa siin jedhu, kun immoo ammoo raajota keessaatii isa tokko siin jedhu jedhanii deebisaniif. Gooftaanis deebisee, isin hoo eenyu naan jettu jedhee yommuu gaafatetti, qulqulluun Phexros garuu ati Masiihicha Ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedhee deebiseef. Gooftaanis deebisee, yaa Simoon ilma Yoonaa, kana kan siif ibse Abbaa koo isa samii irraati malee yaada foonii fi dhiigaa miti. Kanaaf ati kan eebbifamtedha. Anis sittin himaa, ati Phexros, kattaa kana irratti mana kiristaanaa koo nan ijaara. Balbaloonni Si'oolis sochoosuudhaaf hin danda'an. Wangeelaa Maatewos boqonnaa 16:13-19. Gaa Phexros jechuun hiikkaan isaa kattaa jechaadha. Kattaa hin sochoone. Ol ba'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos durattis erga du'aa ka'eetii boodaa gara galaana Xebraanos cinatti mul'atee, Phexros ilma Yoonaa, na jaallattaa jedhee yeroo 3 irra deddeebi'ee Phexrosin Gooftaan gaafateetiin ture. Kanaanis ilmoolee koo bobbaasii, gorommii yookiis da'aa koo eegi, hoolota koo bobbaasii yookiin tiksi jedhee akeekkachiisee imaanaa itti kenneetiin ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 21:16-18. Qulqulluun Phexros guyyaa 50ffaa boodaa lallaba guyyaa tokkootiin qofa namoota 3,000 cuuphuu danda'eera. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2:41. Qulqulluu Phexros ergaawwan 2 barreesseetiin jira. Ergaa isaa jalqabaa kan barreesses warra Yihuudoonni ari'atanii fi warra rakkinni itti hammaatee baqannaadhaan addunyaa garaa garaatti kiristaanota baqataniidhaaf ergaa barreesseetiin ture. Ergaa isaa isa lammaffaa kan barreesse Neeroon Qeesaar kiristaanota irratti ka'ee gadadoo hamaa irraan gahaa waan tureef qulqulluun Phexros Eeshiyaadhaa hanga Baabiloon deemee yommuu barsiisuttidha. Kiristaanonni Eeshiyaa jiranis labsii Neeroon Qeesaar kanaan garmalee dhiphatanii osoo jiranii, barumsaa shakkii namoota barsiisaniif haalli waan mijateefiif dubbii sobaa kanaan kiristaanonni akka hin gowwoomnee fi amantaa isaanii akka jabaataniif barreesseetiin ture. Qulqulluun Phexros tajaajila lallaba wangeelaa bal'aa taasise. Roomaa deemuun duratti Yerusaalemii fi Samaariyaatti, Liidaa fi Iyyoopheetti, Eeshiyaa
xiqqootti, Phaanxoosii fi Qephedooqiyaatti, Galaatiyaa fi Biitaaniyaatti, akkasumas biyyoota biraa hedduu keessa deemuun wangeela Kiristoosiif lallabeera. Boodas gara Roomaatti ce'eera. Roomaattis wangeela barsiisee dhukkubsattoota fayyisee sababa ibidda Roomaa keessatti ka'ee Roomaa balleesseen bara Neeroon Qeesaar kiristaanonni hedduun dhumaa waan turaniif innis qabamee hidhame. Duutis irratti murtaa'e. Akka fannifamus ni ta'e. Yommuu fannifamus anaan akka Gooftaa ol na hin galagalchinaa, gadi na gombisaatii na fannisaa jedhee gadi galagalee fannifameera. Erga du'ee boodas barataa isaa kan ta'e Marqeeloos fannoo irraa buusee akka seera biyyattiitti wayinii fi aannaniin dhiqee urgooftuu dibee uffata adiidhaatiin erga kafaneetiin booddee saanduqa dammaa dibame keessa kaa'e. Har'a iddoo Vaatikaan jennee waamnu keessatti awwaalameera. Ayyaanni yaadannoo isaas adoolessa 5. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo waadaa qulqullicha kanaatiif kenne yaadatee nuuf haa dhiisu. Suuqni isaa nu wajjiniin haa ta'u. Har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen. Hordoftoota keenya sagantaa seenaa qulqulloota kan baraatiin hanga deebinee wal agarrutti nagaatiin tura. Sagantaa yookiis seenaa qulqullicha kanaa hiriyoota keessaniif akka gumaachitan kabajaan isin gaafanna. Hanga seenaa qulqulluu kan baraan deebinee wal agarrutti horaa bulaa deebanaa.